Rabbiin har'a waliin dhaqabuuf wal dhugarsiisuuf isaan galatoomfannaa. Lammaffaa warra boosaa ijaare dantaa Oromootiif jecha haajaa Oromootiif jecha waan ifirratti akka bari'atanii qorataniif akka ishii beekanii fi murteeffataniif warra boosaa ijaarellee galatoomfannaa. Warra goota keenyaa akka dabreef karraa haftoo kana lammaffaa Dr. Ibrahim asirratti duumatti wayita warri kun gara tokkoon booyaa gara tokko yaadannoo gara tokkoon seenaa jalummaa Oromootiif Oromoon akka gangafii falmattu jenereeshinii amma jiruuf ilmaan dhuftuuf akaakuuwwan fi abaawwan isaanii barsiisuuf gaheen tun akka calalaqee akkanatti bareeduuf qooda waan irraa fudhataniif Dr. Ibrahimiif warri isaa waliin ture san hunda hin galatoomfannaa.